hin qabneef hireen Oromoo waboon ala waan hin jirreef wabootti siqnee gargaaruu qabna jedheen yeroo bara waggaa 5-6 isaanitti siqee maaliin isin gargaara jechaan ture waanan hubadheen qaba observationii tokkoon qabaanis rakkoon qabsaa'ota gidduu in uumama kun haaraa miti wal dhabdeen in uumama waanuma jirudha warra Palestine keessa hin jiraa walirraa faffaca'uun qoqqoodamuun ANC keessa hin ture Afrikaa kibba keessa jechuudha paartii Mandela keessa rakkoon akkanaa hin ture qabsaa'onni wal dhabdeen tokko isaan mudachuu danda'a kun waanuma jirudha rakkoo miti waliigaluu dadhabuun waanuma jirudha garuu hoggansatu kana sirreessa rakkoo san akkamitti furraa kan jedhutu gaariidha rakkoo kana furuu dadhabuutu rakkoodha wal dhabdee kana furuu dadhabuutu rakkoo ta'a kanaan bira darbee garuu gufuu walitti ta'uun rakkoo guddaadha because tokkummaa sabaa diigaa tokkummaa qabsaa'otaa diigaa miseensa haamilee buusaa miseensa nurraa akka deeman akka baqatan godha waan ta'eef gufuu walitti ta'uu jalqabuun farra ta'uudha diinummaadha amma waboo keessatti wanti mul'atu iftoomina dhabuu itti gaafatamummaan baduu seera qabeessa karaa seera irratti hundaa'anii murteessuu kana qofaa miti ittiin deebi'a rakkoon jabaan waraanicha mudate rakkoo hoggansaati hoggansan qabu waraanichi amma gaafa laallu hoggansi amma hogganaadha jedhanii as gadi ba'anii uummata arrabsutti bobba'an kun aadaa godhatanii uummata arrabsuu kana aadaa godhatan amajjii irratti arrabsinii har'asin arrabsinaa jedhu by the way miseensa mitii kan arrabsan wanti marroon jedhee yoo dhaggeeffate isa maallaqa guuru miti inni maallaqa kennu sunu hattuudha jedhe mee namni kennu maal hata garuu uummatatti akkanan jettu nutu isaan caalaa isiniif dhimmamaa gargaarsa keenyan kara keenya fidaa malee gara isin hin deeminaa jettee kadhatta malee uummata maallaqa baasaa jiru uummata maallaqa baasaa jiruun isin hattoota jechuun I think waan haasa'uyyuu nama beeku natti fakkaatu nama naamusa yeroo duraa sana amajjii irratti gaafa dubbatu itti dhiifama gaafachuu qaba uummata kanaan jechaan ture har'a irran deebi'aa hattoota kuni hogganaa ta'uu akka hin dandeenye hanqina jaba akka qabu ga'umsa akka hin qabne ga'umsa seeraatis akka hin qabne waan agarsiisudha. Anaaf iftoomina dhabuun kun maalirraa madda yoo jette dadhabina hoggansaati. Hoggansi kun hanga ammaatti akkan laalutti gaditti siqeen laalaa ture. Beekadhu. Ijaarsan jaarmiyaadhaan seeraan deemuun barbaadu hoggansi kun. Ijaarsan qabu waan ta'eef warra biyya alaarraa gargaaru ijaaruu qabnaa gaafa jetteeni gaafattu sirriitti tun dubbatan hin nufu. So uummanni biyya alaa of ijaareet karaa tumsa wabootiinis har'as jaarmiyaa baa'oo waboo jedhee of ijaareet waraana kana gargaaruu qabna garamiin gargaarra jedhee ulaa barbaadee gargaaraa ture uummanni kun. Ilaalcha siyaasaa adda addaa qabaachuu danda'a. Waraana kana malee abdiin qabnu jedhaniiti tumsa jala seenanii jaarmiyaa baa'oo waboo jala seenanii maallaqa buusanii nuuf dhaqqabsiisaa jechaa turan. Uummata ijaaruu hin danda'an jarri kun. Uummata dhiisii miseensa waboo kana bakka tokkotti leenjisanii bakka tokkorraa bobbaasanii hin beekan. Waraanni bilisummaa Oromoo marroodhaan bobbaafamee beeku hin jiru. By the way, akka waliigalaatti. Ajajoota adda addaatu jira. Tarsiimoo ofii isaanii qabu. Duula ofii isaanii godhu. Sanuu
gaafa fedhe itti iyyaa kana dhaabaa jechaa kanan godhinaa jechaa la rakkoo adda addaatu jira keessoo rakkoo waraana keessa jiru waraanni hoggansa qabu amma ajajoonni biyya keessa jiran rakkoo waraana keessa jiru kan furatu waraanicha nu himite waraanichi akka waraana tokkotti hanga har'aatitti central commanding qabu waraanni kun nutu maqaatti godhee supreme command jennee maal jennee haasaa bara akka humna boru mootummaa ta'utti akka ijaarsa dameewwan adda addaa qabaatee akka ijaarsaatitti akka deemu okay dadhabina hogganaati jechuudha so waraanichi bakka jirutti immoo wal gurmeessee of wal leenjisee har'as duula adda addaa ofuma isaatii bobbaasaa jiru waraanni Oromoo kabachiisee hangana nu fide kun marroodhaan hin ijaaramu marroon murna isaa qabatee bakka tokko jira murna adda addaa bakka adda addaatti gaafa leenji'an as dhuftan malee beegii dhuftan malee jechaa sossodaachisaa warra turedha kun kan giddu galaa by the way ammayyarraa beegii dhuftan malee maali rakkoo adda addaatu jira gaafa jedhaniini waraana kana hunda asii kaasnee hanga akkasitti gaafa oofnu harka diinaa keessa bu'uu dandeenya kana immoo gadhiisnee deemna kanaaf humna guddaa kana sochoosurra warri leenjisanaas dhufanii maaliif hin leenjisne gaafa jedhamu isini ajajan fudhattanii jedhamanii akka diinaatti ilaalamanii dhiibamanii kan dhiisee bahu kan baqatu baqatee inni dhumaa immoo diinatti gad so kuni maaliif ta'e ajajoonni sila central command keessa bakka tokko ta'anii tarsiimoo waraanaa tokko baafatanii karoora yeroo itti godhan action plan with time bound action plan godhatanii kaartaa tokkorraa waraana kana waloodhaan murteessanii waloodhaan bobbaasu kan keenya akkasii miti ajajaa olaanaa gaafa jedhan nan qaana'aniinuma ajajaa olaanaan sila kan waraana walumaa galatti bakka tokkotti ajajee bobbaasuudha ajajee bobbaasee sin beeku kun okay maaliif maqaatti goonee akkanatti jabeessinee haasa'aa turre inni mallattoo waraana kanaati okay isa jabeessuun waraana kana jabeessuudha qaama kana jabeessuudha jennee utubne waan gargaaramu hanqina isaa utuu beeknu hanqina isaa kana hin tolfanna hin guunna karaa adda addaatiin ga'umsa itti uumna waan barraa'us barreessine waan dubbatamuu qabus akka dubbatamutti qopheessine miidiyaa adda addaa irratti gaafa bahana akka isaan itti dubbatanitti leenjifnee yoo barbaachise okay miidiyaa barbaannee fi miidiyaa itti deemuu qaban waa'ee miidiyaa irrattis laal kana irratti jettee gaafa walii galtu deemanii karaa ri'iyoota faatti bahu miidiyaa diinarraa bahu siin immoo OMN irra baatee jedhanii si komatu OMN miidiyaa Oromooti bara haa toltu haa baddu okay hoggana akkanaati waraanni kun hoggana jabaa qabaachuu qaba ofii isaatiif filatee muudachuu qaba rakkoo achi keessa jiru hundi kan furamuu danda'u yoo waraanichi hoggana filatee okay hoggana jabaa hoggana waloo hoggana seera jalatti bulu hoggana itti gaafatamummaa seeraa siyaasaa aangoo naamusaa qabu accountability has 3 or 4 forms accountability for mandate for power report gabaasanii kana jedhanii himaniin beekan bar waraana isaaniiti kanatu deemaa ture humna akkanaa qabna turre akkanatti hojjanne kana arganne kanaan immoo hanqanne amma kana godhuchuu qabna jedhanii mandate accountability for the mandate for power itti gaafatamummaa waa'ee aangoo waa'ee siyaasaa fudhatama waraana gidduutti isaan baqachuudhaaf ijoolleen keenya
diinatti galte. Kanaafin yakkamtoota siin jedhan. Murni kun olaantummaa nam tokko eegsisuudhaaf. Kun diinummaadha. Waraana bilisummaa Oromoo tokko, qaama bilisummaa Oromoo tokko, qaama biraa waraana bilisummaa Oromoo irratti bobbaasuun yakka kun. Waliin dhagahan gaafa sanyiinfaa diinatti galan gammachuu guddaadhaan gadi bahanii xannachatu nurraa deeme, xannachatu nurraa cite jecha haasaa turan. Silaa akka hoogganaa wabootitti qaamni tokko, namni tokko gaafa sirraa galaafatamu yookiin immoo namni tokko gaafa sirraa deemu gadduu qabda. Gadditee gadda kee ibsitee silaa haala barbaaddee isaa wajjin mari'attee ofitti deebisuudhaaf kakkadhatta, dhiifama gaafatta waan balleessite irratti. Nama biraas horatta. Miseensa ofitti fidaniin beekan kan jiru facaasaa kunoo xiqqeessanii diina akka abdatu waraanni bilisummaa Oromoodhaaf jedhee wareegama kaffalaa ture diina abdateen waraagame. Qaama isaa sodaateet diina abdatee diina dahoo godhatee deema. Kun waan baay'ee si gaddisiisu ta'uu qaba silaa. Hoggansi kanaaf hin gaddine. Xannachatu nurraa deeme. Amma maal seete? Murni marroo fi jireenyaa fi asii biyya alaarraa wacan kun, gareen arrabsoo kun xannacha qabsoo Oromoo waan ta'eef farra qofa miti. Xannacha qabsoo Oromoo yakkamtoota waan ta'aniif ofirraa muree kutee achi baasee hoggansa waliin murteessu, seera irratti hundaa'ee murteessu, kaayyoo fi sagantaa irratti hundaa'ee karoora baafatu, tarsiimoo uummatu. Karoora san immoo itti gaafatamummaadhaan kan raawwachiisu. Kanatu barbaachisa. Hangan ani hubadhetti ijaarsa sodaata warri kun murna waan ta'eef. Jaarmiyaa sodaata. Jaarmiyaa abaaboo gaafa ijaaramu gaafa ijaarru shakkii guddaa qaba ture. Jireenyaan ijaarameetitti deeme bar. Na yaadadha jaalsuuraa fa'aa anatu wal qunnamsiise beeke. Jaalsuuraan ijaarsi barbaachisaadha maaloo lafarratti. Jireenya waan naan jedhe hanqinatu jira ta'a malee numa qabnaa sin jedha. Kanas numa qabnaa, sanas numa qabnaa, sanas numa qabna jedha. Mee jaarmiyaa murni kun yoom ummatatti dhiyaatee beeka? Yoom ummata dubbisee beeka? Ummata dhiise miseensa isaa waraana isaa eessatti dubbisee beeka? Waraanichi waraana isaa, hoggansi waraanicha eessatti bakka tokkotti dubbisee mariisisee fudhatama irraa argatee, okay? Hanqina isaas himatee dhiifama gaafatee waraana tokkoomsee waraana irraa baqatu iftoomina kan sodaatan dandeettii waan hin qabneef yakki waan isaan harka jiruuf dukkana keessa deemu malee iftoominaan ummata duratti gadi bahanii waan himatan hin qaban. Bar nutu waan isaanii himaa ture bar. Bakka hin jirreetti wanta tokko. Ifama doktor dubbii keessa harkattiin dhaabu itti deebita. Biyya alaa kana keessatti gaafa jaarmiyaa abaaboo biyya alaa gadhaamnu namoota 12tu turan. Namoota 12 kun kan inni gidduutti argamu beellama qabee fi jala bada. Jaarmiyaan akka dhaabbatu hin barbaadu. Jaarmiyaa kanatti kan dhaqnee dabalamnee wajjiniin jabaannee hojjannee akka jaarmiyaan ta'u goone anaaf Elemootu ture. Koreen ana Elemoo fi jireenyaa turre nu sadan namoota 12 kana keessaa kan jarri gaafsan nu filatan. Erga gaafsanaati guyyaadhaan sa'aatii 16:24 irra kan miseensi jaarmiyaa abaaboo amma jiru kun beeku. Nam tokko 2-3 nama itti bilbilee waggaa 2 guutuun jaarmiyaan kun akka ijaaramu taasise. Har'a akka waan jireenyaa fi qajeelaa fi gareen isa fakkaattu
amma warras keessaa waan tokko jedhan warra nani kadhadhee gara jaarmiyaa kanatti dabalee beek kadhadhee akka wanta dantaa dhuunfaatiif naa godhanitti kana waanan ummata fuuldura taa'ee sobuu miti miseensi kun guutuu isaan na beeka kadhadhee kanatu ta'a ni sirreessina gaafii har'a nuti dubbachuu jirru kana miseensi gaafsan nu gaafachuu ture ni sirreessina haa ijaaramnu yoo ijaaramnee kaane booda sirreessina mee walaa qabannu dura oo humna taane ni sirreessina waan hundumtuu ni sirrata kan gaafii qabus ni gaafata bifa sanaan deemu ture erga ijaarame labsuu irratti yoo rakkoo meeqa ture gaafa labsamu namoota gameeyyii dirree qabsoo irra jiran isaan santu damee dantaalaa ta'e as baattu banneenti nama ofii gara barbaadanitti dhommoksanii hergachuu barbaadan nama mooraa qabsoo Oromoo keessa jiraasaayuu hin beekne nama ofii ergatan kichuu qabsoofis kichuu aasaan illee kichuu nama akka qajeelaa barbaaddatanii fidatan san jajjabeessinee ol qabnee qaqqabnee wajjin hin deemaa turre maaliif kana godhu namoota dameen dantaa isaanii isaan laallatu qabsoo bilisummaa Oromoo keessaa yeroo dheeraa qaban kunoo dirree kibbaa keessatti namoota tokko lama miti waggoottan isaaniif hangafa kan ta'an ga'umsa barnootaallee ka qaban mooraa keessaa ari'atanii warreen kichuu itti aantu koree godhatanii dirree biyya alatti ergatan kan gabaasaa hin beekne kan akkatti haasaan hin beekne kan akka barbaade dirree fuullee xiqqoo haasaa bareera akkatti haasaan kana uummanni Oromoo guutummaan iyyuu miseensonni jaarmichaas namni argu hundumtu waan namni argu dubbadha waan hin argine miti ka dubban ijaaramuu hawaasaa ijaaramuu jaarmiyaa hin barbaadan dubbiin dhumaa dhufteen sinitti dubbii dhumaa rakkoo kana dhalchitee sadarkaa kanaan geesse ijaaramuu hayyoota Oromooti gaaddisa hayyoota jaalbooree lammii ala kanatti ijaare sanatanas ciniine sanatu warra biraas ciniine fi hayyoonni yoo ijaaramani damee har'a jireenyaan hundumatti abbaa ta'ee marra wajjin irratti akka barbaadan godhan kanatu sheertaa jaarmiyaa keenyayyuu amma kana namni hordofnee jedhan tokko achi keessa illee ka jiru tokko situ jira gaaddisa hayyootaa keessa booree lammiitu ijaare Profeesaroota ala kana jiran Profeesar Muhammad Hassan Profeesar Muhammad Taayiroo Jaal Karoorsaa Jaal Jamaal Miidhagaa Jamaal Ganamoo Profeesar Asaffaa Profeesar Muhammad Jaal Abdi yoon lakkaa'e namoota 42 tochi keessa jira hayyoonni doktoroonni profeesaroonni beektoonni qabsoo Oromootiif gumaacha akka godhaniif kan ijaaraman maalumaaf ala kanatti ijaaruun isa barbaachise damee isaatu isa ajaja jaalbooreen itti gaafatama damee dantaa alaatii fi itti gaafatama ijaarsaaf siyaasaati jaalbooree achi dhiibanii nama tokko lama dubbisee haasofsiisuu hin dandeenye kan akka qajeelaa fidanii gara kana dhufan maaltu godhe maaliif ta'e namni gaafatu hin jiru yoo gaafatte deebiin hin jiru waan ta'eef akkumaatuu jette kana kan sirreeffachuu danda'u hoggansa dirree qabsoo irra jirudha ba'aa akkasii baatanii walabummaa bilisummaan dhuftu hin jirtu nama ganama tokko ka'ee dhaqee faannoo lidatu ayyaaloo fa'aa wajjin koree ta'ee hojjechuu jiru Itoophiyaanisti nuti walabummaa barbaanna bilisummaa barbaannaa jenna kaayyichi kan ba'ameef kana warra silaa arra Teedii Afroo irratti waa jedhu namoonni baay'een warra Minilik faarsu Minilik goota keenyaa jedhanii warri faarsa warra akka Lidatoo Ayyaaloo fa'i
hayyuu keenya Itoophiyaa tokkitti barbaanna Itoophiyaa tokkitti kaafaan sabab sablammoota dhaga'uu nama hin barbaanne federaalizimii illee dhaga'uu nama hin barbaanne nuti federaalizimii irra darbinee walabummaa Oromiyaa konfedereeshiniidhaan bullaa warra jennuudhaan otoo miseensi dirree jiru qondaalonni hogganoonni waraanaa lubbuu isaanii aarsaa godhaa jiran sun hin beekne jaarmiyaan biyya alaa kun otoo tokko hin beekne hayyoonni Oromoo otoo hin beekne dhaqee nama simdoo wajjiniin koree warra kaabaa jedhanii isaanitti dhaqee galee qabsoo Oromooti faannoo warra morma nukutee fannifatee Gojamittiin galee warra basmaam jedhee Salaale irratti ilma Oromoo morma kute warra ummata horroo guduruu hawaasa horroo guduruu ka morma kute ka ummata qeerraa loonsaa yaafatee irratti sirbee lafoota kana hunda qabatee jiru warra kana wajjiniin faannoo garanaa fi faannoo garasii jedhamee addaan baafamee yeroo itti deemamutu jira jechuudha. Tooftaa waraanaati yoo jedhame tooftaa waraanaa dura qeekeetu achiiftee tooftaa waraanaa waliin godhatta. Otoo si weeraranii jiranii weerarri warra faannoo otoo qeekee keessa jiru ati tooftaa waraanaa natti godhattu jiraatti hin fakkaatu. Yoo tooftaa waraanaa iyyuu ta'e immoo marii miseensotaa marii qondaalotaa hogganas dirree biyya alaatiis ta'u hayyoota Oromootiin marii giddu galeessa ta'e gidduu keenyatti nagaa kan hin qabne gidduu Oromootti nagaan kan hin jirre qabsaa'ota gidduutti nagaan kan hin jirre dhaqxee ati diinnati wajjiniin dhaqxee nagaa humtee Oromiyaa wala boomsitu hin jiraatu. Warra maqaa Oromoo iyyuu dhaga'uu hin barbaanne maqaa biraatiin Oromoo waamu warra kana wajjiniin fakkeenyaaf Iskindir Naggaa Baldaraas warra Baldaraas wajjiniin har'a Abaaboo Boonii wajjiniin dorgomee wajjiniin wal tumsee waliin deemu jira kan uummanni Oromoo hin beekne. Maaliif Baldaraasiin jedha inni deemuuf uummata Amaaraa bilisa baasuuf Finfinneen kan Amaaraatii bararaadha warri kabiraa bifa sanaan warra deemaa ture. Kun ta'uu dinnaan dhaqee warra faannootti galee faannoo wajjiniin Itoophiyaa tokkitti humnaan qabannee olaantummaa Amaaraatiin bulchina warra jedhan faana warra deemaa jirudha. Eessaa akka dhufan warri kun gaafii uummata Oromoo nu deebisuus hin danda'an. Tokkummaa Oromoos hin fedhan. Kanaaf warra akkasii qabsoo Oromootiif furmaanni isaan buusuu danda'anis tokko hin jiru. Fakkeenyaaf zooniileen Oromiyaa keessa jiran kophee dhabee kan beelaa fi booshee boqqolloo daakuu waan ittiin bitatu dhabee kan rakkatu hedduu jira. Isa kana maa gargaartuu jedhee gabbayee quufaan nu arrabsaa oola. Warreen akkasii gaa qabsoo Oromootiif furmaanni Oromoon irraa eeggatu maali? Maal nuu buusu jedhee Oromoon furmaata irraa eeggata? Bifa akkanaatiin fakkeenyaaf har'a Iraan waa'ee jabina Iraan faa nutti haasa'u. Iraan dandaadhaan mitiim kan deemtu. Iraan saba ishiitiif biyya ishiitiif olaantummaa biyyoota biraa irratti dhufe humna qabduun keessotti nagaa ishii uummattee kan diinni irratti ijaarellee tasgabbeessitee warra deemtudha. Mee kanaanis wal qabsiisiti waan idil addunyaan irratti jirtuu fi Oromoon silaa maal yoo godhe humna ta'uu danda'a. Yoo warra akkasii kan ammoo bifa kamiin irra oole waa ta'uu danda'a. Har'a addunyaan kun garantaan itti deemuu jirti. Ameerikaanis gaafii baay'een sitti kaasaa jira. Numa qabattadheen abdii qaba. Ameerikaanis fi Israa'el walii galanii Iraan tumaa jiru. Fakkeenyuma har'a gaafii Afrikaas jeeqamaa jira. Biyyoonni addunyaa guutuun jeeqamaa jiru. Yeroo akkasitti addunyaan jeeqamee meeshaalee qaamni namaa keessa hin jirre daqiiqaadhaan iddoo meeqa dhaqee waa hunda teekinooloojiidhaan hojjetu jirutti Oromoon qawwee waraanni bilisummaa Oromoo humna Abiyyi irraa milishaa irraa hiikkatee makalaakaa irraa hiikkatee deemu kana yoo ati waraana bilisummaa Oromoo waan inni ittiin booshee bitatu yookaan daakuu bitatu
waa ittiin rasaasa bitatu kophee bitatu ummata kee walitti qabdee gargaarte bifa kanaan gabbayee si arrabsu walabummaa Oromiyaatii fi bilisummaa Oromoo fide jettee eegdamoo dhuguma garaagarummaan isaan faannoo Itoophiyaa tokkitti jedhamtu kana wajjin qaban waan xiqqoodha akkamittu battamee isa jedhuu fi walumaa galaasumaan cuunfaa isaanuu kenni fayyaa ta'e. Amma jalqaba bara. Gaaffii hedduu gaafatte gaaffii tokkoffaa isa duraatu hin fidne haa ta'u hangan danda'een cuunfeetuma sii dhiyeessa gaa. Ani I think rakkoo kana bakka sadiitti qoodnee ilaalluu qabna. Tokko rakkoo waraana keessa jiru. Lammata rakkoo miseensa keessa jiru. Sadaffaa waraana gargaarsa godhaa uummata gargaarsa godhaa jiru kan biyya alaa keessattuu kanarratti. Murni marroo kun ani hoggansa jedhee hin yaadu. Jaarmiyaan Abaaboo Waboo jedhamu kan jireenyaadhaan hogganamus hin jiru. Because sana of jalatti diigan. Sana miseensa arrabsaniitti of jalatti diiganii kaan seeraan ala karaa ta'een ofirraa ari'anii diiganii uummanni hin jiru amma. Yoo ilaalte amma Ameerikaa keessa nama muraasa jira. Nan beekaa Siyaatil keessa nama hedduu ture gara 40 gahaa ture miseensi. Amma achitti ati nama 5 hin caalu maqaa dha'uu dandeessa. Oregon keessa nam tokko jira. DC keessa nam tokko moo 2 jira. Minnesota durgatan isaan. Minnesota irraa nama hin qabnu. Minnesota is a lost cause jedhanii waan dhiisan. So Koreen biyya alaa irraa gargaarsa kana geggeessu Koreen jaarmiyaa Abaaboo Waboo jedhamu kan biyya alaa hin jiru. So I think Koreen achi keessa ture Koreen qaama kanaan murna kanaan dhiibame koree fi isaa jaarratee jira. So koree santu ammas jabinaan waa'ee qabsoo Oromoo irra jira, kaayyoo Oromoo irra jira, uummatas ijaarutti jira, maallaqas sassaabee waraanatti dhaqqabsiisutti jira. Koree san balaaleffachuuf gadi bahan dheengadda. Koreen sun jabina isaa gaafa argan maaliif kun ta'aa jedhanii isa balaaleffachuuf jedhaniiti. Akkuma baraniin akkuma aadaa isaanii as gad dhufanii uummata Oromoo arrabsutti ka'an. Kanaan dura keessatti nan dhagaa garee isaanii walitti guuranii walgahii qaban turan gaafa walgahii dheengadda kanaaf qophaa'aa turan. Uummanni maal jedhee uummanni nurraa nufee nurraa galeera. Walgahii gaafa waamnu hin dhufu maallaqa kennaa hin jiru. Uummanni nurraa deeme rakkoon ammoo namni deemu hundi jireenyaadhuma himata. Yoo akkana taate maaliif ati irraan gorre gaafa jedhaniin deebiin inni deebise. Anaa miti rakkoon isaan qabanii. Ana wajjin namni rakkoo qabu tokko illee hin jiru. Rakkoon isaanii marroof deemu marroo kaasuu barbaadu. Jedhee gaaffii inni gaafatame dhiise marroo kaasuu harka dheereffatanii waraana keessa harka dheereffatanii qabu. Marroo kaasuu barbaadu. Now, waa'ee marroo inni marroodhaaf avokaato miti. Gaaffiin gaafatame ati uummanni biyya alaa si balaaleffataa. Situ rakkoodha jedhaa suma himataa namni deemu hundi. Kanaaf yoo kun ta'e maaliif irraa hin gorre? Maaliif hin kaane gaafa jedhu isa dhiiseet isaaf deemu beekadhaa jedha. Warri biyya alaa rakkoo waraana keessaa furuu hin danda'u. Warri biyya alaa waan danda'u kaase. Waa'ee waraanaati mi kan kaasu. Asitti miseensi as jiru si himataa gaafa rakkoo himatu. Ati maaliif hin kaatu jennaan kanaaf deemu waan ta'eef ana wajjin rakkoo warri qabu hin jiru. Atuu himaa jirtu turte egaa. Xalayaa barreeffattanii gaaffii kaastanii ani karaa meeqaan gaafadhe waraanni karaa meeqaan gaafatee waggaa 3-4 dura jireenyaan hin kaasuu qaba marrootu kaasuu danda'a jedhanii murteeffatanii waraana keessattuu hayyee jedhanii fudhatanii marrootu cicheetti dhiise qaangaammaatitti. Okay. Gaafa inni dhufee namichi farra qabsoo ta'e kuni okay rakkoo otoo hin ta'in furmaata waaraa Oromooti.
jaala jabaa Oromoodhaaf qabsaa'u qophaasaa wareegama kaffalaa jiru kanadha. Boolla tokkotti waliin seennaa jedhee himu rakkoon jireenyaa miti yaada hanga ammaattu. Rakkoon itti gaafatamummaa, rakkoon oftoomina dhabu, rakkoon kaayyoorraa maqu, rakkoon walabummaa balaaleffachuu, warra walabummaadhaaf qabsoofna, kaayyoodhaaf qabsoofna, sagantaa irratti hundoofne qabsoofna jedhu balaaleffachuu, okay, seeraan ala ta'anii nama ari'uu, miseensa diiguu, kana hunda kan uumu edaa jireenyaa utuu hin ta'in inumaa marruudha jechuudha. Waan jireenyaa ofitti yoo fudhata ta'e itti gaafatamaan isa waan ta'eef farrichi amma jireenya qofa utuu hin ta'in nama jireenyaa jiraachisaa jiru isadha jennee dubbanne. Hin maraatan. Dhugaan itti fufe. Dhugaan adeemsa keessa ifa ta'aa deemee amma biyya alaa kana keessatti miseensi isaan qaban Sweden irraa nama beektutu jira. Beekta. Awurooppaa irraa uummanni irraa galee jira. Jajjaboon waboo gargaaraa turan biyya Jarman keessa amma isaan wajjin hin jira. Eenyu jira? Ijoollee Yaman keessa. Isaanin immoo maal godhu? Abdiitti horu beektaa? Kaanaadaattis hin baafna, Ameerikaattis hin baafna, mana sinii kireessina, kana sinii goona jedhanii warra barreessuu hin dandeenyetti barreessanii waan Facebook irratti dhoobamu itti kennanii bobbaasu. Arrabsoo suuraa barreessuu hin danda'amu ijoolleen sun. Abdii immoo qabu beektaa biyya biraatti sin baasna, sponsor sin goona jedhaniini warra bitatantu jira. Ijoollee kanaan ala warra qulqullina yaadaa qabaatee beekumsaan kaayyoo irratti hundaa'ee ijoollee rakkoo keessa jirtu exploit gochuu dhiisanii silaa warra beekumsaan qabsoo kana utubuu danda'u of jalatti hiriirsuun gaarii ture. Kan jiru ofirraa ari'atu. Waraana keessa rakkoo jira. Waraana keessa ijaarsan barbaadan jarri kun. Murni kun diigumsa barbaada. Tokkummaa waraanaan barbaada. Tokkummaa sabaa hin barbaada. Olaantummaa nam tokko, olaantummaa garee tokko labsu bakka hundatti. Isuma mirkaneessuuf tattaafatu. Okay? Dameewwan adda addaa keessatti rakkoo uuman, dadhabsiisan. Kaayyoo irratti hundaa'anii tarsiimoo waliigalaa, okay, karoora tarsiimoo ta'e strategic plan hin qaban, bajeta hin qaban, akkaawuntii san eenyuyyuu hin beeku, accountability hin qaban, itti gaafatamummaan hin jiru waraana keessatti. Miseensa jaaraan jira. Biyya ambaatti miseensa qaban ofirraa kuchisiisan. Okay? Biyya keessatti dhiisi. Leenjiin siyaasaa tasgabbiidhaan sirna qabeessa ta'ee kan itti fufiinsaan gaggeeffamu hin jiru waan ta'eef dabballee hin qabu. Nuyi egereef gaafa humni kun injifate biyya jaarrachuuf deemna jechaa waraana malee bulchiinsa yoo hin qabaanne uummata maaltu bulcha? Kanaaf siyaasaan leenjifamuun dabballee horachuun miseensa siivil ta'e waraanaan ala ta'e ijaarrachuun barbaachisaa dha jennee waggaa 5 dura iyyaa turre. Maal barbaachisa siin jedha kun? Hin qabnaa karaa dhokataadhaan hojjechaa jirraa maal siin jedhu yeroo adda addaatti. Argineen beeknu miseensa walitti fidaa. Hoggansi silaa miseensa uummata, miseensa of jala hiriirsa, uummata tokkoomsa, miseensa tokkoomsa, waraana tokkoomsa, bakka hundatti faffaca'insa qofa, qoqqoodina qofa, murna ofii ijaarratanii murna kaan karaa biyya alaa immoo garee ijaarratanii WhatsAppii keessa seenanii nama wal arrabsuu waan arrabsoo isaa facaasan walii hiru kanatu deemaa jira. Gargaarsa irratti laal waraanni kun waraana Oromooti, waraana gandaati miti. Oromiyaa jedhee bahee gandaan hin galu. Waraanni kun waraana jaarmiyaa siyaasaati miti. Waraanni kun waraana biyyoolessaati. Oromiyaadhaaf dhiige, wareegamni isaa Oromiyaadhaaf gaafa yaadannoo goonuufis akka warra Oromiyaadhaaf wareegametti yaadannoo goonaaf.
takka takkaan maqaa isaanii siidaarra keenya jechuudha. Waraanni kun ganda tokkoof hin baane. Okay? Waraana kana waraana biyyoolessaa waan ta'eef Oromoon hundi namni Oromoo ta'e hundi namni ofiisaa akka lammii Oromootti ilaalu hundi gargaaruu danda'a. Gargaarus qaba. Dirqama isaati. Dirqama lammummaati. Okay? Kana godhuudhaaf hayyama eenyurraayuu hin barbaaddu. Karaa keenyaan malee jechuun hattummaadha. Maallaqa sassaabdan gargaarsa keessan nutti kennaa nuyi akka feene ittiin dhimma itti baana. Malee waraanichatti dhaqqabsiisuu miti. Akka waraanichatti sirnaan dhaqqabu gochuudhaaf jaarmiyaa ijaarame diigan. Itti gaafatamummaan hin jiru. Maaliif akka diigan hin beekan itti himan. Dhufanii gaafa namni gungumu gaafa rakkoo himatu gantoota hattoota jedhanii arrabsu. Kun hanqina guddaa qofa utuu hin ta'in yakka. It's a crime. Okay? So gargaarsa gochuudhaaf ummanni biyya alaa hayyama marroon barbaadu, hayyama jireenyaan barbaadu, hayyama qajeelaan barbaadu. Ijaaramnee gaafa isinitti dhufne isin nu jibbitanii gargaarsa keessaniin feenu jettanii okay, waraana keenya karaa dandeenyuun gargaara. Waraanichi immoo rakkoo isaa furatee hoggansa gaafa tolfate karaa saniin haala sirna qabeessa ta'een okay, itti siqnee gargaara. Ammatti ummata biyya alaa abdii kutachiisnee galchuun sirriin ta'u. Ummata kana waraana isaaf gargaaru gochuun ijaaruun okay, karoora tarsiimoo baasanii fi fuulduratti adeemsisuun kaayyoo irratti barsiisuun akka cichu godhuun dirqama hawaasa Oromoo biyya alaati. Bakka hundatti kun godhamuu qaba. Kan ammoo itti jirra. Hayyoota ijaaruun, miidiyaa ijaaruun, okay? Dameewwan adda addaa ijaaranii advokeesii irratti jabaachuun, damee dippiloomaasii jabaa ijaaranii imaammata dhimma alaa baafatanii, tarsiimoo dhimma alaa baafatanii, karoora baafatanii, hariiroo gareewwan adda addaa qaamolee adda addaa wajjin gochuun dirqama gargaarsa biyya alaati. Warra biyya alaarra gargaaruuti. Kana itti bobbaana. Waa'ee hariiroo kaaste. Hariiroon amma isaan bakka hundatti godhanni jedhan kun hariiroo karoora tarsiimoo irraa ka'ee miti. Hariiroo imaammata biyya alaa, dhimma alaa Oromoorraa, foreign relations policy irraa kan ka'ee miti. Hin qabanuyyuu sirriitti waan qulqulleessanii dubbatan hin beekan. Dippiloomaasii jechuun ergamtoonni biyya Ameerikaa nu dubbisan kun injifannoo guddaadha. Kan jedhu. Waa'ee injifannoo gaafa haasofnu dheengadda dhufanii maal jedhan? Hiikkaa injifannoo jijjiirree jedhan. Injifannoo jechuun dirree irratti injifachuu miti. Injifannoo jechuun siyaasa irratti injifachuu miti. Injifannoo jechuun miseensa horachuu miti. Oromoo tokkoomsuu miti. Ijaarsa jabaa ijaarrachuu miti. Injifannoo jechuun murna hannaa fi yakka kanaa jiraachisuudha. Okay? Namoonni adda addaa bahanii nu qeeqanii jireenyaa qeeqanii garuu inni itti cichee kun hojiirra waan tureef as geenyeerra. Kanatu injifannoo haaraadha. Hanni jiraate. We got away with it jechuu isaaniiti. Banne jedhanii yaadaa turan amajjiirraa jalqabe sii galee. Amma injifannoo hiikaasaa jijjiirree lubbuun jiraachuu keenya har'as akka hogganaatitti haasa'uu keenyatu injifannoodha jechaa jiru. Waa'ee Iraan kan kaasan kanarraa. Iraan jiraachuu isheetu mootummaan ishee kufuu irraa ooluu isaatu injifannoodha. Nuyis kufaatii irraa ooluun keenya harki qabatamee seeratti hin dhiyaanne isaan waan ta'eef jechuudha. Kun injifannoo guddaadhaan nun jechaa jiru. Qabsoon garee kana murna kana jiraachisuu ta'ee jechuudha. Hoggansi kun maaliif dadhabaadha jenna? Waraana keessatti akkuma argitu waraana Oromoodhaaf lolu gandaan qoqqoodanii walirratti bobbaasu.
olaantummaa nam tokko irratti waaqeffadhaa siin jedhu bara. Marroo akkamitti tuqa, marroon akkamitti qeeqama, marroo dhiisii nama meeqa qeeqne nuti. Dadhabaa hanqina qabu dhiisiti akka Oromootti qabsaa'uuf seeraan buluu hanqina qabaachuu qofa miti, ga'umsa dhabuu qofa miti. Seeraan buluu sin fedhan abbaa irrummaadhaan deemu, abbaa irrummaadhaaf deemu immoo sirni isaan ijaaranis kanu. Har'a ummata isaan qeeqee kana hattoota gantoota jedhanii dubbachuu yoo danda'an boru gaafa biyya to'atan warra isaan qeeqee maal godhu? Har'a waraana bilisummaa Oromoo isaan wajjin waliigaluu dadhabe irratti warri kun abbaa irrummaa Isaayyaas caalaa ta'e. Isaayyaasis akkana godhe ture dur. Dirree irratti ajjeesaa ture. Miseensa ofitti qabee horatee hin beeku. Warra wayyaanii wajjin kan wal dhabe uummatatti ittiin dhiyaattanii uummata miseensa hin horattanii miseensuma dargii baqatee dhufeetu isinitti makamaa isin asii akka jaldeessaa hambaarra baatanii asumatti dhokattanii lubbuudhaan jiraachuu keessaniin injifachuu barbaaddu dhiiga uummataatiin jedhanii adda addummaan isaanii kanarraa madda baay'ee 1984 gareen Isaayyaas naaqfaa keessa dhokatee miseensa dargii irraa baqatee dhufu isa of jalatti galchee kan fedhe ajjeesee kan fedhe dararee akkasuma jira. Gaafa bilisa bahanis akkasuma ta'e. Jarri kuni dimokiraatawaa miti jedhaniit ramadan warri wayyaanii uummatatti hin dhiyaatan. Murni kun uummata sodaata. Murni jireenyaa, murni marroo akkuma jiruun uummata sodaata. Miidiyaa Oromoo sodaata. Miidiyaa Oromoo baqata. Tarsiimoo irratti hundaa'ee otoo hin ta'in abbaa fedhe wajjin akka shiftaatti bakka ta'etti walii gala. Hariiroo uummata. Silaa waa'ee warra faannoo wajjin hariiroo qabaachuu kana ajajoota kamitti himee beekan? Ajajoonni hin beeku, quba qabu. Kana bar wal dhabdeen gaafa faannoon Oromiyaa keessatti rakkoo dalagu isaan no faannoo dhugaa miti kana kan godhe maaloo afacha hin dubbatinaa waan kana jedhanii abukaatoo faannoo ta'anii argamuun silaa ani isaan ta'ee rakkoo kana akkamitti ilaaltuu jettee yoo hariiroo warra hariiroo waliin qabdu sana wajjin itti dubbattee itti gaafatamummaa fudhadhaa yookiin balaaleffadhaa waan kana jettee isaan irratti dhiibbaa geggeessita malee aatummaan otoo isaan hin kakatin hin waakkatin aatumti dhuftee isaaniif waakkatta. Jireenyaan kana godhe. Hojiin isaa warra hariiroo qabu sana wajjin isaan irratti dhiibbaa geggeessu ture akka qaama Oromoo tokkotti. Isa dhiiseet isaaniif abukaatoo ta'ee lakki isaanii miti warra mootummaatu kana godha jedhe. No. Kun dadhabina. Beekumsas miti, abshaalummaas miti, dadhabina. Garuu gaafa warri kun Oromoo irratti rakkoo akkanaa uuman murni waboo waan kana ofirraa loluuf ka'e hin dhaabsisan bar marroonfaa. Hin dhaabsisu. So maal jechuufan kana jedhe gaafa hariiroo adda addaa uummatan ajajoota kanaaf hoggansa walootiif hin himumoo waliin taa'anii murteessumoo okay advantages disadvantages jedhanii madaalanii itti deemu moo akkuma shiftaa biraa wajjin walitti dhuftee hariiroo godhatta. Hariiroon tumsi barbaachisaa ta'uu danda'a baay'ee wayi. Hariiroo tooftawaa ta'e, hariiroo tarsiimoo ta'e qabaachuu dandeessa. Garuu kaayyoorraa okay karoora tarsiimoo irraa imaammata irraa ka'a malee fedhii fi faayidaa nama dhuunfaatiin dukkana keessa deemtee, gaara keessa deemtee, raasaa keessa deemtee waliin abaluu wajjin kana gudunfadhe jettee dhuftu borussii gana baay'ee wayi. Miseensis haala irraa waan kanarraa hirmaatu hin qabu, waan irraa hirmaatu waan fudhatu hin qabu. Kanaaf I think seeraan bulmaanni seera jalatti buluun dhabameet abbaa irrummaan jabaate. Iftoominna hin qaban because iftoominni yoo jiraate itti gaafatamummaa dhufa, itti gaafatamummaa sodaatu. Itti gaafatamummaan bifa sadii qaba. Kan aangooti, kan maallaqaati, kan siyaasaati. Okay? Mandate, maallaqa, kan naamusaati.
Kanaaf sirni ittiin bulmaataa sirna naamusaa seera naamusaa kana qabda. Karaa kanaan itti gaafatamummaa hin fudhatu hooggansi kun. Dhageettis hin qabu. Uummata durattis agarteetta. Walgahii gareen keessan sun godhe irratti namni meeqa akka jiru arganiit maraatan. Walgahii isaanii hin dhageenya. Garee waatsaappii maal keessa taa'anii waan haasa'an walgahii isaanii irratti hin dhageenya. Hin maraata akkamitti garee kanatti deema namni akkana nu dhiisee jecha haasa'u. Dhageettiin qaban. Jireenya duris namni hin dhaga'u, hin dhaggeeffatu, ammas namni isa dhaggeeffatu hin jiru. Gareedhuma inni of jalatti exploit gochaa biyya hambaarraa Kanadaattiin sin baasa, Awurooppaatiin sin baasa, maal jechaa qaxaratee jiru. Gareewwan sana malee namoota muraasa harkaan qubaan lakkaa'uu dandeessa warra sana. Dhageettiin qaban. Yoo dhageettiin qabne miidiyaa isaaniirraa ilaaluu dandeessa. Miidiyaa walgahii isaaniirraa ilaaluu dandeessa. Dhageettis fudhatama uummata duratti hin qaban. Fedhii fi faayidaa uummata keenya tiksina yoo ta'e